Egaa baqa biyyee ta'uudhaaf baay'ee natti toleera jechuudha. Maaliif duraa qabeenyaan keenya akkasumaan itti gibiras kaffallaa maal jenna malee abbaa qabiyyee taanee ragaa of harkaa hin qabnu. Amma ragaa of harkaa qabaachuu keenyaa fi baay'een aanaa guutuu giddaa waajjira lafaa baay'een galateeffadha jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti waan tokko tokkorree baankii irraa liqii fudhannee itti waa hojjechuudhaaf baay'ee namatti tola. Hojii gara fuulduraatti ittiin hojjechuudhaaf irree duraa akkasumaan teenya turre qabeenyi keenya hin beekamu. Amma ergi kaartaadhaan ilaalamee abbaa qabiyyee taanee kaartaa harkaan qabanneeti liqeeffannee irree ittiin waan tokko tokko hojjechuudhaaf harki keenya hiikamaadha jechuudha. Durii waan akkasii hojjetamee hin beeku. Kun waan gaariidha. Namni qabeenyaa isaa irratti liqeeffatee waa ittiin hojjechuudhaaf ittiin jijjiiramuu hin danda'a jedhamee karoorri kan nuu kenname kun baay'ee namatti tola. Amma qabiyyeen kun harka koo keessa galee kaartaa kana fudhadhee gara baankii guddaatti illee ol seeneen ani liqallee liqeeffadheen liqii kanaan immoo horiima furdisuudhaaf bitee furdifadhee irratti galii guddaa argachuudhaaf ani kaayyoon koo baay'ee abdii guddaan qabaachuudha. Gara waggaa 27 kan ta'u kaartaan abbaa qabiyyee nu harka kan jirre qonnaan bulaa harka kan jirre beekamaadha jechuudha. Garuu kan immoo haa ta'u malee mootummaan keenya nu yaadee ragaa abbaa qabiyyee kana argachuu keenya baay'ee waaqayyoon galateeffachuun barbaada. Abbaa qabeenyummaatti kan ceesee ragaa kanarra dhaabatee jechuudha. Duratti hin qabu jechuudha. Erga ragaa kana fudhatee booddee gara abbaa qabeenyummaatti ce'ee jira jechuudha. Gara horii aannaniidhaan gara investimentii irrallee ce'ee jira. Piroosii keessa seenee jira jechuudha. Isa kana baay'ee gammadeera, gammachuu guddaan natti dhaga'ameera jechuudha. 2004 kaasnee parsilii miliyoona 9 fi 92 fi 35 safaruudhaaf karoorfannee hanga 2017tti naannoo miliyoona 8 fi 35 safarree xumurree abbaa qabiyyummaa taasisuudhaan qotee bulaa keenya kaartaa isaallee hanga 2017tti naannoo miliyoona 8 fi 35 fi mirga abbaa qabiyyummaa mirkaneessineerra. Aanaan guutuu giddaay ganda 20 qaba. Ganda 20 kana keessatti ganda 17 safaramee duguugamee already xumurameera jechuudha. Keessatti daataan nuti akka waajjiraatti qabnu safartiin gara parsiliidhaanii 67,557 safaramee jira jechuudha. Daataan mana keenya parsilii cittuu ishee jechuudha. Abbaa warraatiin gaafa laallu gara 15,000 oliitii kan kenname ganda 17 keessatti jechuudha. Lafti gaane bara kana parsiliin safaramuu qabu 12,000 nu laatame 10,000 keessaati 4,500 safaramee jira jechuudha. Amma digitalizeeshiniin isaa gaggeeffame ganda jireenya qixxeessaa keessatti gaggeeffame hojjetamaa jira jechuudha. Isaarraa kana kaartaa hanga qixxeessaa kan jiru laannaa jira. Jireenya immoo qopheessinee kan torbee kanatti laannu ta'uudha. Lafi sirnaan bulaa jira jechuudha naannoo keenyatti akka ganda kanaatti lafi bosonaan illee marfamee haa ta'u malee lafi sirnaan hoogganamee kadaastira lafaatiin yookaan dijiitiidhaan har'a eegalles ammas laachaa jiru isa kanadha jechuudha. Amma kanaaf akka ganda keenyaatti uummata naannoo 1,620 qabnu hawaasa bal'aa kana keessaati har'a kan safarate kan addatti baafne safarsiifne nama 300 kenname jechuudha.